Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka Oduu, Gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogii irraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network. Keessa seenaa. Keessa seenaa. Hayyee akkam jirta fayyaa keetii jaalboona walabummaa News Network irraa isin bilbilaa jira akkam naguma jirra galanni isaan badinii kun waan dhageenye jirra mee jalqaba wanni irraa eegalu lammiilee Oromoo biyya Yaman keessatti mana abiddaan gubatanii fi akka waraana bilisummaa Oromootti maaltu isinitti dhagaamee gadda isinitti dhagaamee akka uummata Oromoof ibsitanii isin gaafadha. Dhugaadha nuyi akka waraana bilisummaa Oromootti gadda guddaa kanatti dhagahamee maalirraa ka'ee sabni kun akkaataa kanaan du'a sukkanneessaa yookaan gochi sukkanneessaan irratti raawwatee uummanni Oromoo kun lafoota garaagaraa keessatti dhumakaa jedhuuf maalirraa ka'ee uummanni Oromoo akkaataa kanaan lafoota biyya ormaa biyya kan ta'an isaanitti dhumaa jira akka jedhu nuti dursumayyuu ni beeknaa jechuudha. Maal inni rakkoon sirna darbummaa hambaatee biyya gadhiisee godaantummaan itti baay'atee kaan galaanatti kaan qurxummii nyaatamee agarraatti dhumaa jira. Addatti immoo kan daranaa kun baay'ee gadda guddaatu natti dhaga'ama jechuudha. Baay'ee galatoomi jaalboona. Egaa maddi isaa maalidha? Madda isaa beeknaa jettee turte uummata Oromoof ibsibee asumarraan. Maddi rakkoo kanaa inni guddaan mootummaan abbaa irree biyya Oromiyaa kana afaan qawwee simbirtuu irraan kan ka'e roorroo saamichi gudeeddaa daangaa darbe uummata keenya irraa ga'uurraan kan ka'e biyya irraa godaanuu jira. Halli kanaa maali yookaan immoo furmaanni isaa maali kan jedhu tokko taanee hidhannee hidhachiifnee mootummaa afaan qawwee nu bulchaa jiru kana afaan qawwee ofirraa kaasnee Oromiyaa walabaa aadaa hin ijaarretti
haga kanaan olitti nurratti raawwatamuuf deemaa jira jechuun barbaadan. Baay'ee galatoomii Jaalboonaa. Egaa akkuma beekamu kaarreessaa fi har'a kanaa waraanni guddaan Oromiyaa irratti gadi bobbahee jira. Keessattuu gara lixaa Shaggarii irratti Jeneraalli PP Jaalmarroo yookaan Fayyaasaa gurra qabeetan fidaa du'aa isaatan sinii fidaa jedhee dhaadattee waraana kallattii adda addaatiin Oromiyaa keessa facaasaa jira. Keessattuu lixa Shaggar keessatti. Mee haala kanarratti wanni akka waraana bilisummaa Oromootti jettan maali? Nuti adeemsa mootummaan abbaa irree kun humnaan maallii qotatootaa walitti guuree jireenya guddaa lafa kan hin jaallanne qawwee uummata keenya irraa uummata keenya ammas immoo dachaan kan durii ta'a qabsoo uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo gurmuun isaa bal'achuun mootummaa Itoophiyaa kana mataa dhukkubbii itti ta'ee guutuu dachee Oromiyaatti gadhiisee jira. Isa kanaaf immoo nuyi gama waraana bilisummaa Oromooti. Yoo ta'e shakkii yookaan sodaa ittiin qabnu maaliif mootummaa waggaa 30 ofii jaare milishaa poolisii maal jedhee walitti guuree waliin deemu kanaaf sodaa ittiin qabnu. Akkan nuti ijaaree jirullee hin beekne. Sirna kana Oromiyaa warra boobbeetti ijaarraa. Namni keenya guddaan bilisummaa akka ta'e waan beekuuf itti waan amannuuf daasuun itti ijaaraanis dachee kanarra guutuu otoo uwwisee sodaa yookaan shakkii tokko illee ittiin qabnu gama waraana bilisummaa Oromooti. Baay'ee galatoomi Jaalboonaa. Egaa akkuma beekamu waraanni bilisummaa Oromoo dhugaadhaa hidhannoo sammuu fi hidhannoo qawwee qaba. Garuu waraanni jeneraalonni PP yeroo darbees jeneraal Bilaanuu Juulaa akkuma beekamu gadi bahee torban tokkotti dhabamsiifna jedhee achi booda deebi'ee torban sadiitti dhabamsiifna jedhee achi boodas deebi'ee immoo ji'a tokkoof ji'a sadi jidduutti dhabamsiifnaa jedhe. Yeroo arfaffaa gadi bahee kunoo Keeniyaadhaan baasnee jirra, Mooyyaalee keessaa garii isaanii immoo Suudaan kibbaadhaan baasnee jirra, shanee dhabamsiifnee kan jedhu kanaan dura televezyiinii biyyattii irratti dubbachaa ture. Garuu har'a immoo bifa haaraatiin kan isaan amma jechaa jiran isa kanaan dhaadannoon isaanii kun kan itti bare jettanii fudhattu moo kan duraa sanirraa adda jettanii ilaaltu? Dhugaadha kana akkuma kaafeyyuu hubatamaadha jechuudha. Dhaadannoon isaanii uummataaf haasaa jechuun kanuma barame malee wanti addatti ta'u tokko illee jiru. Biyya afaafne irraa Keeniyaatti galchine irraa Suudaanitti galchine irraa eessatti galchine irraa kan jedhu giddu gala Oromiyaa magaalaa godina Shawaa Lixaa keessa fudhadhu kaaba Oromiyaa gara Salaalee kana fudhadhu godina addaa naannaa Finfinnee golee Oromiyaa kam keessattuu gurmuun waraana bilisummaa Oromoo kan durii dhaala yeroo inni dagaagee sirna mootummaa nama nyaataa kana ba'aaf gara doowwaa jirutu jira malee kun akkaataa kanaan haa ta'u guyyaa lamattan qabee fida gurra qabeen harkisee fida kan jedhu harreen waraanni bilisummaa Oromoo yuusa akka manni gogaa harreetiin ijaarame gaafa waraabessi yuusu diga akka jedhan sana bookisa isaan afaanii miidiyaa qaban irratti ba'anii bookisan sodaa akka kanaa yaaddoo akka kanaa waraanni bilisummaa Oromoo gonkumallee nuti ittiin qabnu gurra ittiin miidiyaa ofiidiyoon afuufaa hojii kana gaggeessinuu fi qondaaltonni kaabinoonni ofiidiyoo ittiin kana haasaa oolan ittiin nageenyu hin qabnu waan baratame haa ta'u isaan kaleessas hojiin otoo hin taane oduudhaan biyya bulchaa turan waan ta'eef anumatti dhimma ba'aa jiru jechuudha mallee. Baay'ee galatoomi Jaalboonaa. Egaa akkuma beekamu har'a kaleessa fi dheengadda mootummoonni addunyaa yookaan mootummoonni gamtooman akka waraanni isaa biyya naannoo Tigraay keessaa bahuu dubbachaa jiranii. Kanarratti immoo ambaasaaddar Leencoo Baatii Ameerikaan nun bulchitu kan jedhu dhaadannoo kan biraas kan inni kennee jira. Kanarratti kanaan wal qabatee wanni isin jettan maalidha? Waraanni amma Oromiyaa keessatti jige kunis akka dippiloomaasiin waan kana akka gadhiisanii Oromiyaa keessa akka bahaniif warra dippiloomaasii hojjetanii fi akkasumatti immoo warra mootummaa kanaaf baandaa ta'anii hojjetaniif wanni isin dhaamtan maalidha? Kaleessas eeggaddas goobantoota jaarraa dhibban tokkoffaa warra ta'antu uummata kana inni isaanii guyyaatti akka gochuutti jira. Isa kana sunna warri kan maqaa Oromootiin akka gaafa dantaa yookaan sarkii mataa isaanii guutu gidduutti deebi'anii nagaa uummata kana nyaachaa jiran
akka yookaan boofaa mataa dhokatanii uummatee dhaga'anii uummata kana dhiiga dhangalaasaa jiratu isatti bahee of beeksisuutti jira malee kuni nama baay'ee siyaasaa beeku yookaan immoo uummata koofan qabsoo gaggeessa biyya adda addaa irra olii deddeemee rakkataa ture kana keessa haasan akka kanaa dhaga'amuu hin malu. Akka leencoo lataasaa kaleessas gaafa uummanni Oromoo gurmuu isaa cimsee wal ijaaree sirna nama nyaata kana ofirraa kaasee Oromiyaa Rippaabilika gadhaabuudhaaf tattaafataa ture sanatti hangafa qabsoo kana quucarsuu keessaa qooda nama qabu isa tokkodha jechuudha. Garuu addatti wanti natti dhaga'amuudhaan mootummaan Ameerikaa isa kana baasuu dhiisuuf nu gamba keenyaan sirna mootummaa kanaa ofirraa kaasuuf yookaan immoo hundeen ofirraa buqqisuuf wanti gidduutti nu deemtu. Gaafa waan barbaadatan kana argatan yookaan immoo hirmaa kana fudhatanii uummata irratti deemuu jiru. Kalee sadeessata kubbatu siyaasa gamaamoo warri paartii inni balleessuun dura bishaan balleessuu qabna. Akkuma jaarraa sadarkaa gonaan kaleessa ergama naftanyaa fudhatee ilmaan Oromoo irratti deelee saamee saamsisee daangaa Oromiyaa meeshaatti kiyyoo isaa Itoophiyaa jala galchee harka kana suwaaziranii saamsi ale iyyatti qabu ta'uudhaan deebi'aa gadha'u keessatti totoo deebitanii wayyaa. Dhibaa awwaalu hin danda'amu immoo waan maaliif jennaan nuti qabeenya namaa taa'an jennu achi dabareetti yookaan nama korineeffanne jennu. Keenya irratti keenyaaf kalmachiin cubbuu nama godhuu jennee qabdee dandeettii jirra malee nuti akka namaatti yookaan immoo akka biyyoota ilmaan lafaafaa kana saba biraa deemnee korineeffachuun itti qabsoo gaggeessuu jiru. Hubannaa akka kanaa qabu ilmaan Oromoo qaqqaalii nama nagaa jaalatu qabatiinsa nama fedhu nama agartee biyya isaa keessatti kabajaan bulfuu kana dhiigni isaanii akka bishaanii kan dhangala'u yookaan akka lola'u gochuu jiru. Kanarraa of deebisanii gara uummata isaanii otoo deebi'anii wayyaa natti fakkaata gama kiyyaa. Baay'ee galatoomii jaalboona. Egaa akkuma beekamu kaleessa ta'ee dheengadda ta'ee guyyaa isaa hin yaadadhu waraanni Sudaaniinis karaa naannoo hidhaa laga Abbayyaa kana gubbaarraan gara kiiloomeetirii 15 kan ta'u keessa seenanii jiru. Gama Gondoriin immoo taankii ja'a akka irraa gubame miidiyaa sooshaal miidiyaa irra naanna'aa jira. Kanaan wal qabatee mootummaan kun isin loluurra isin wajjin taa'ee mari'atee yookaan immoo jaarsummaa isinitti baafatee yookaan immoo warra Suudaanii warra daangaa cabse kana loluun nafxanyootaaf maaliif hin filatamne wanni isaanii isin irratti xiyyeeffatanii warra sana dhiisanii warri sun otoo xiyyaaran isaan tumaa jiranii kan isin irratti xiyyeeffachaa jiraniif maali jettanii yaaddu? Mootummaan akka kanatti yaadu mootummaa dimokiraatiitti amanu mootummaa uummata sana keessaa dhaabbate nagaa akka kanaa fedha. Mootummaan kun kaleessa ilmaan Oromoo mee bakka sadarkaa haasaa isa jiru kana dha. Kanaaf musaa haa ta'u fedhii akka kanaa qabaatti isin waan addaa jechuudha. Yoo qabsaa'ota mirgaati yookaan immoo qabsaa'ota mirgaa qabsoo gaggeessan waan akka kanaa haa ta'u maaliif jennaan hordoftoota isaanii tuqaatidha. Warra ajjeesanii hin dandeenye jedhan warra gudeedanii hin gudeenne jedhan warra saamanii hin saamne jedhan hooggansa akkanaatti warra bulaa jiran kanaan karaa nagaatti deemuu warra waliin haa ta'u. Shiree kana wajjin qabaduu jechuun wal fakkaatudha. Maaliif akka baay'ee jettutti eegan gahan jaalatu ni jedhudha. Waan margin irraa dubbata waan ta'eef nagaa ni jaalatu. Maaf kun taatu dhiiga namaa dhangalaasuu dhufee jedha. Kanaaf mootummaan abbaa irreemoo kan inni dhufe olaantummaa nama tokkoo yookaan immoo autokiraat jedha bulchaan tokkitti hoogganama hafedhu ajjeesee hafedhu immoo hidhee hafedhu cabsee dhimma akkanaatti biyya bulchuu kan fedhu malee kanaa isaa hin taate nagaa dargatti waan qabeessa deddeessee hidhaanii kan qophaannaa fi ilmi du'aanii faganaadha. Inni fedhu maaf jennaan inni kan kalaatee biyya namaatti taphatee sirna kana gargaara. Sirna kana immoo kan inni agarsiisuu fedhu ammas gaafa ilmaan
ilmaa immoo kana ilmaa ijjeessuuf wanti qabee qabu keessa kun hojii adda addaatti akkuma isin argaa jirtan uumaan kan ta'an irraan kan ta'e mootummaan guyyaa mootummaan kun haasaa akka kanaa ta'u miti. Yeroo silaa inni qajeelaan mootummaan jaarraa digdamii tokko keessa har'a mootummaa jennee uumaatu nama tokkodhaan ta'u kasabuu fudha ture sila. Namni gaafa dullee dhabamee kana yeroo guyyaatti isa argisiisutti dhaadannoo godhachiisudha. Isa argisiisu bagan argisiisee akka dhiirummaatti yookaan akka qulqullinnaatti of baarsuu jedhan. Mootummaan kun immoo nagaa fi uummata kana mariisisee waraana bilisummaa Oromoo mariisisee akka dhaabbatti dhaabbata bilisummaa Oromoo mariisisee nagaan biyyi kun baay'ee galatoomi maayikii kee otoo naa sirreessite baay'ee gaariidha. Maayikii sosochoosinii yeroo haasoftu egaa akka amma jettutti mootummaan kuni mootummaa dimokiraatawaa ta'ee mootummaa dimokiraasii hawwitu warra biyya keessaa wajjiniin waliin teenyee mari'annaa diinni alaa nutti dhufee jira diina kana immoo waliin lollaa kan jedhu silaa mootummaa sabaaf dhaabbate kan uummanni ijaarrate otoo ta'eedha malee mootummaan abbaa irree waan akkasii hin laaluu kan jedhu yaada akkasii lafa nuu keessee yoon dogoggoruu baadhee fi yoo itti dabaltee ibsita yoon irraa maqee jiraadha. Kanumaan wal qabatee mootummaan kuni bakka hundatti gudeeddan himamaa jira. Amma aanaa cobii keessatti akka odeeffannoo qabutti namoota dubartoota 8tu mana hidhaa jiru. Ilmi kee waraana bilisummaa Oromooti jedhamee akkasumatti immoo magaalaa Diggaa bakka jedhamtutti mucaa waggaa 18 mucaa horii eegee galu isaa horii eegee manatti galee biddeena nyaachaa jiru haadha isaa hidhanii mucaa immoo manatti ajjeesanii egaa ajjeesanii booda haadha mana hidhaadhaa baasan kan jedhu deemaa jira. Wanti kana si kaasuuf isaati mootummaan kuni yakka hojjechaa jira kan jedhu kanaafi ragaa hawaasa irraa qabnu namoota interview goonee qabnu jira. Kanumaa wal qabatee mootummaan kun waraanni kuni isin amma fakkeenya waraanni bilisummaa Oromoo waraana PP hedduu boojitanii of harkaallee qabdu warra booji'amanillee kara miidiyaatinillee kanaas ofsiisne jira. Kanaaf isaan garuu dheengadda lixa Wallaggaa irratti waraana bilisummaa Oromoo ka harka isaanii keessa jiru akkasitti haala suukanneessaadhaan sooshaal miidiyaa irratti ka argamaa jiru kan ajjeesan jechuudha. Isin yeroo isaan qabdan akka baay'ee gargaarsa gootanii fi waan qabdan nyaachistanii wal'aansa gahaa gootanii fi tajaajilu. Isaan maaliif akka isin gochaa jirtan kanatti waraana keessaniif yookaan immoo waraana bilisummaa Oromootiif maaliif hin goone? Maaliif waan mootummaadha jedhanii of waamu haala isaan amma geggeessaa jiran kana akkamitti ilaaltu? Uummata Oromoo akkamitti hubachiistu? Addunyaa akkamitti hubachiistu? Akka waraana bilisummaa Oromootti. Kun egaa yeroo darbillee naasofsiisee turte malakuun ammayyaa guddaa waraanni kun waraana uummata kana keessaa bahe yookaan uummata jaarraa akka kennisu jechuudha. Waa'ee waraanummaatu waan irraa beeku hin qabnu. Akkuma maas miidiyaa yookaan sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti argaa turtan gaafa qabamanii harka kennatan yookaan immoo booji'amanii ati maal eessaa dhufee abbaa faada hin qabu gara saddeetti fudhannaa mootummaa bira dhufe. Mootummaan kun immoo nu jiraachisuuf ajjeesuu yookaan immoo hundi kanneessaa uummata kana irratti yoo raawwanne kannatti mootummaa kana wajjin jechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf isaan kun bishaan mataatti boora'ee kanatti hin kararu akkuma jedhan abbaa isaanii mootummaa diree waamu kana sirna impaayera Itoophiyaa bulchaa jiru kanatu hoggansa akka kanaa qaba jechuudha. Mana hidhaatti daasee nama silaa yakkamaa seeratti dhiyaatee waan badiin isaafi lubbuu seeraa itti ilaalamuu qabu yakkamaadha jedhanii qabanii nama nagaa matataatii baasanii waa'ee isaa otoo manni hojii tokko ilaalii baasanii ajjeessuu dabalatee kallattii garaagaraatti akkuma itti argaa turtan mana barnootaa keessaa baasanii kan jedhu maaltu ta'e jennaan abbaa isaaniitu yookaan immoo mootummaa jedhee kan waan kadhatu dhimma akka kanaa kana hordofa. Kana irraa ka'uudhaan waraanni walitti qabame kunis immoo karaan abbaa isaanii fakkaatu waan ta'eef gocha kana raawwachuutti jiru. Nuti immoo isaan kana raawwatan jennee taatee akka kanaa kana waraanni bilisummaa Oromoo raawwatee jira. Maaliif jennaan kaleessas waan gadi sabaa tureera. Rakkoo maal uummata kana mudate. Haalli isaa
ta'anii maal barbaachuu qaba eessa gahee dhaabachuu qaba ka jedhu aadaa safuu uummataa giddu galeessa godhatee otoo tiksuu otoo beedaruu otoo dheebotuu narra akka dhibaman beela barsiisaa naa kennaa naalaadhaa otoo hin jedhiin marrummaan isaa qabattoon jabeeffatee aadaa safuu uummataa oddoo dhaabanii kana oddootti deebisuuf warraa turaachuudha waraanni bilisummaa Oromoo. Kanaaf gaafa qabnillee mirga namummaa yookaan immoo mirga namni tokko qabu eega boqonnee kaanee kabaja itti goonee akka inni mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti guddatu sirna mootummaa nama nyaataa kan adda baasee akka inni hubatutti barnoonni kennamaan malee biratti tarkaanfiin akka kanaa kun hin fudhatan jechuudha. Argaa turtani dhugaa yoo qabne iddoon maqaa qoricha kennineefi beela'ee yoo jiraate nyaata waan barkaa qabnu yaadne bishaan koddaa tokkitti keessaa qabnu kennineefi gargaarsa gooneefi barnoota akka kanaa kan akka nu hubatu sirni mootummaa kanaa maal taatanii achi dhaqxu jedhaan jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo. Maal jennaan lubbuun jijjiirraa hin qabne kana fuudhee taphataa kennee waan dhugaa qabatee socho'u dhugaa jechuun mo'ichi jechuudha. Sun garuu harka nyaateen bulaa warra biiraa dhuganii harakee dhuganii machaanii uummata keessa socho'antu qawwee baatee maqaa waraanaaf itti maxxanfate malee waraana miti shittaa. Shittaa maatiyoota gartee uummata nagaa dararan mana hidhaa keessatti baatanii ajjeessan mana haadha hiyyeessaa ibiddaan guban mana amantaati baatanii gudeedan warra akka kanaas fakkeenya kanan kii fudhatu ammatti maqaa dha'uun barbaadu godina shawaa lixaa aadaa dindibaratu yookaan immoo kaajjisi keessatti ilma keetu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhanii qaban haadha hiyyeessaa tokko. Erga qabanii booda maal godhanii qabyaa irraa fudhatanii gabaachi ta'uu fallisu. Haati akka kanaa kana raawwatu. Har'a biyya nama dhaluun yookaan immoo fudhachuu akkamaa nama godhe keessa jiranu. Maal jennaan olaantummaa saba tokkotu kabajamaa jiraata. Yookaan immoo sirna mootummichaa tiksuu malee waa'ee mirga namoomaa mirga dimokiraasii sirna gadaa waan hammatanii jiru. Aadaa safuu uummataa keessatti. Rigeera mootummichi biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessa tokko illee jiru. Kanaaf ilaalcha akka kanaa qabatanii agarsiisanitti immoo taatuma sin argitan kana raawwatutti malee waan addatti waa'ee maqaa waraanaatti itti maxxanfame malee waraana miti jechuu qaba. Baay'ee galatoomii jaalboonaa hedduu ulfaadhu. Meegaa akkuma beekamu jaalboonaa akka duraan waggaa 27 OPDO'n akka turtetti hanga tokko mootummaa naannoo Oromiyaa jedhanii of beeksisanii turanii akkasittiinis uummata keenya gowwoomsaa turan. Haa ta'u garuu amma mootummaan naannoo Amaaraa akkuma beekamu ኦነግን እናጠፋለን jedhe የታሪክ ጠላታችን ነው jedhe bakka gadi bahee miidiyaa irratti dubbatee jira. Kanaan kan wal qabate immoo amma waraana hedduutu Oromiyaa keessatti gadhiifamee jira. Isa kanaaf akkamittiin ilaaltan isin mootummaan naannoo Oromiyaa otoo jiru nafxanyoonni yeroo isaan gabbaanii kana dubbatan tokkoon isaanii kan dubban naannoo keenya keessa isin hin galchuu nuti akka mootummaa naannoo Oromiyaatti rakkoo keenya nuti furataa kan jedhan yaada kanallee kan namni tokkollee namni dhiyeessee hin jiru namni dura dhaabbateellee hin jiru. Isin akka uummanni kun Oromoo bakka buuna eega jedhani shimallistu Oromiyaa bulchaa jira moo mootummaa naannoo Amaaratu Oromiyaa bulchaa jira jettanii yaaddan? Kun guutummaan guutuutti agartee tiikaa ilmaan naftanyaatu Oromiyaa bulchaa jira malee Oromoo keessaa bahee kan Oromiyaa bulchaa jiru hin jiru. Maqaa yookaan immoo feekii simboolii tokko taa'ee mootummaa naannoo Oromiyaa maqaa jedhu ofitti moggaafee itti waamuu jira malee kan uummata kana bakka bu'e hin jiru tokko jechuudha. Otoo jiraatee silaa akka maqaa abdu kana waa'ee naannoo koo keessa yookaan immoo biyyattii Oromiyaa kana keessa wanti jiran tokko illee hin jiru. Ati biyya keetti nagaa fide anis biyya kootti kan nagaa fida jedhee miidiyaa isaaniitti gad bahee dubbata ture. Dhugaan qabatamaan jiru garuu akkuma dhuma jaarraa 19 goobanaa qabatanii ilmaan Oromoo lafee isaanii caccabsanii dhiiga dhangalaasanii biyyattii kana weeraran har'allee goobantoota jaarraa 21 maqaa biqilaa paartii jechuun maxxanfattee biyyattii irra dhaabattee jirtu isaanii yaabbatanii dhufaa jiru jechuudha. Isaanii nuti jiru isaanii uummata kana duguuguutti jiru malee mootummaan uummata Oromoo bulchaa jiru yookaan immoo mootummaa naannoo Oromiyaa jedhee waan kun Oromoo bakka bu'uu hin danda'u. Ergamtoota naftanyaati. Naftanyaatu biyya bulchaa jira malee shirumattuu maqaa Oromooti yookaan waan malee mootummaa Oromiyaa miti jedhanii akkaataan qaba ilaalcha. Baay'ee galatoomi jaalboona. Meegaa uummata Oromoo irratti waraanni ifatti gabbahamee labsamee jira. Akka isin waraana bilisummaa Oromootti lubbuu keessan kennaa jirtan wareegama kafalaa jirtan. Wanni isin daasporaa Oromootii dhaamtan maali? Wanni isin uummata Oromoo biyya keessa jiranii dhaamtan maali?
akka gama waraana bilisummaa Oromootti taasisa uummata Oromoo biyya alaa biyya keessaatiin qabnu. Jireen kun ji'a lama kan hin guunnetti yeroota ji'a lama otoo illoliin miidiyaa addunyaa miidiyoota addunyaa kana keessa jiran irratti dhageettee horattee agartee akka mootummaan isaan isaanuu jiru diina isaatii ummaticha irratti gaggeessuu jiru miidiyaa isaanii mataa isaanii diinagdee wal ijaaranii diinagdee hojjetanii addunyaa biratti dhageettee horatan. Keenya garuu inni tokko naftanyaa akkuma sila kaa'ame naftanyaa sana yaabbatee ummaticha daraan dibuu yookaan diina isaatii irratti gaggeessuudhaan kan hafe uummata kanaafan hojjedha kan jedhu hin jirre. Kanaaf akka aanjaatti miidiyaalee Oromoon qaba jedhan gurra uummataa ta'an gurra uummata Oromoo ta'an Oromoota biyya alaaf keessaa wal dhaggeeffachiisan kanallee duukaa dhaabachuu qabdu. Gama waraanaatiin waraanni isin qabdan waraana bilisummaa Oromoo kanaa. Waraana bilisummaa Oromoo immoo wanti inni fedhu uffata bokkaatii rasaasaa wanna hidhannoo barbaachisu waraana tokkoof guutuu hin danda'amu. Dinagdee irraa dhufaa dinagdee miidiyaa dhaabattaa waraana keessa hidhachiisaa waraana keessa jabeeffadhaa. Sanii walirratti ilaalinaa bilisummaan illee nuti biraazii rasiisanii namaan dhuftu kana nyaata qabaa kan nama gurra qabu. Baay'ee galatoomi Jaalboonaa. Egaa mee rakkoon egaa akkuma jirutti walumaa galatti yeroodha yerootti Oromiyaa irratti babal'achaa jira. Isa kanaaf amma waraana Oromiyaa keessatti dhangala'ee jiru kana wal qabatee isin mootummaan kuni akkuma dura kaafne mootummaan addunyaa akka waraana isaa bakka naannoo Tigraay irraa akka baasus godhamaa jira. Mootummaan addunyaa kuni akka carraa ta'ee mootummaa kana rukutee aangoo irraa buusuu danda'a. Isin akka waraana bilisummaa Oromootti mootummaan kun yoo aangoo irraa kabuu ta'e yookaan immoo biyyaa baqatee kan ba'u ta'e biyya Oromiyaa jedhamtu kana amma sadarkaa nafxanyoonni of harkatti galfachuudhaaf halkanii guyyaa dhaadachaa jiran kana uummata Oromoo baraaruudhaaf Oromiyaa kana daangaa Oromiyaa kana sararsiisuudhaaf hammam qophiidhaa kan jedhu irratti uummata keenyaaf Oromo fijecha korma sifita Gocha sukanesa kuita bukita Dupat bujiba, dupat bujita Oromo fijecha korma sifita Gocha sukanesa kuita bukita Pupadora Saparu garcha gumetal galana Marka sada goro dola dukta dawa
qabsoo kee bineensi gumaa goota. Hammeenya wayyaane kan caalu si dhufe qabsoo kee bineensi gumaa goota. Manetti cufanii abiddatti qabsiisu horii cufsaamanii harkulla hambisu. Manetti cufanii abiddatti qabsiisu horii cufsaamanii harkulla hambisu. Oomishni buna dheeranii balleessa matoora manmeeka ibiddaan daaressa. Oomishni buna dheeranii balleessa matoora manmeeka ibiddaan daaressa. Gocha suukanneessa oodibbi raawwattee lubbuuf qabeenyi meeqa akka galaafattee. Onkeen kunis darbe barri qufaan dhufaa. Halkan kun barii dukkannis ni faa. Qabsootti dhawadha kayoorra jijjiina gumaa saba keenya bilisummaan qabna. Gocha suukanneessa kuniin qabuu kita. Dubbad gujii bahaa dubbad gujii lixaa. Oromoo fi jecha kormaas fitaa. Gocha suukanneessa kuniin qabuu kita. Lema dullata uddesa ankashi birufi badane attesa. Dambi tukkefi kulidera dura barisa kurta bindiris galgala. Aklilu heddofi lammi attesa della manaya fi kurni uddesa. Nugufi nasiri fita nugusa baddachof dukke shallala. Dhiiga saaniitiya biyya gujii keessa odibbi fi gujii maaltu waliif firoomsa. Dhiiga saaniitiya biyya gujii keessa odibbi fi gujii maaltu waliif firoomsa. Ammanya wayyaane kan caalu si dhufe qabsoo kee bineensi. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dadammaqiinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka Oduu, Gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'e jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network.